Kuyittiin as keessa ammacheen suni koy abbaa kootii amma man kennaa abbaa kootii 10 naannoo 10 kenneefi haadha kootii naannoo 5 kennuufi lakki wala gaxxeessa lachuu wala gaxxeessa haadha kootii abbaa kootiifis 10 kennaa. Okay, mana tarrafaa kifiyyaa mana barumsa obboleeyyan kootii kifiyyaa mana barumsa obboleeyyan kootii ammanaa maaltu har'a galgala moo gargaarsi sun jira liibiratti gargaarummoo dhiisu durri guuranaan xiqqoodha kanarraa na tarrafu dhiisu moo gargaaru waaqarraan argadha kun immoo gargaarsa kuma shambicha tarraa na tarrafaayi adaadaa gosa immoo irraa fadhi shidha 2,000 kennuufi bikootii 3,000 fudhee shidha 2,000 kennuufi 2,000 moo maal gooteef sila 2,000 kun har'aa yeroo ammaa kana bunaan bittu ani ganaan hojjedha waan ta'eef kan koosa sichii ol keewwadha adaadaa kootii 5,000 kanaan kennaaf dinna eebbisti akkatti dhumatee jechaadha abbaa koo haadha koo obboleeyyan koo kifiyyaa isaanii kan gargaarsaati kun immoo kan adaadaa kootiiti bakka yoon hojjedhe waggaa 5 ganaan hojjedha waan ta'eef achi siqinsa sichii ol keewwadha akkaawuntii koorra gatii koo waaqarraan argadha waan ta'eef bakka namni akka kiyya wallahi wagguu birrii hin ergu jedhee kaayyeffadhe jechuudha. Kalas ji'a kana ni du'a malee hin ergu jedhee irratti jechuudha. Gammurteesse qaanima yookiin halkanuma amurteessee buleessanii ganamni ajannaan biraa dhufa jechuun biyyarraadha. Namni akkasuma dadhabdan jirtanii wallahi ana barbi wallahi an uf qofa sa'a wallahi birrii hin ergu jedhee jechuudha. Wallahi kakadhee afaasuu manatti isin hima. Birrii hin ergu jedhee halkan san jechuudha riba dhabee hirreegee bulee kanas amma mootu wanni bade haa badu hin ergu ja'a kana kanas kan dura ergamee yungaa jedhee waa murteesse wallahi ganama wasan jechuudha. Ganama wasanii ajandaan birrii biyyarra na dhufa. Ergitu malee wanni akkana dirqama maali wanni an halkasee riba dhabee murteesse jechuudha. Ajanda birrii kan of jalaa baasee wanni amurteessee hin ergu birrii jedhan ragattaa'e gaafa lammataa inuma erga. Mee namni akkasuma dadhabda wallahi ani umrii biyya namaa kana keessa taa'e waa akkasiisan jechuudha. Herreegee kalas sila bismillah kalas haga kalas birrii hin ergu jedhe kalas hin erga jedhe haqa ufamansiisuu takka ga'e jechuudha. Sodaa irraa jechuudha. Maaliif yoo ani hin ergu jedhee murteesse wanni moo'itu argama ganama san jechuudha. Kalas ni jibbisiise hin ergaa waan jedhe ufamansiisuu eegale jechuudha dhiyeenya kana keessa. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ummata qashti yoo jira jirtu baga jiraatani. Silaafuu jireenyi ijoollee mana madaami jireenya namaa jiraataa jirra. Maaliidhaaf haadha shonkooreetiif illee nutu yaada, abbaa shonkooreetiif illee nutu yaada, haadha galgaleetiif illee nutu yaada, abbaa galgaleef illee nutu yaada, galgaleef illee nutu yaada, ganameef illee nutu yaada, guyyeef illee nutu yaada. Khalaas halkaneef illee nutu yaada. Walumaa galatti jireenyi Itoophiyaa intalli durbaa takkam maatii 10 keessa baatee yoo biyya Arabaa jiraatte maatii 10 isa isitu danda'a. Dhibbatti maatii nama 10 sanii isitu danda'a. Itti gaafatamummaa isiidha. Obboleeyya ofii kabarsiisu siidha yoo heerumne ta'e jechuudha. Yoo heerumte ta'e ta'u koo heerumtee yaa barbe heerumteeti jireenya ofii irratti balleessitu uumaa miti ilma ofii barsiifatte uumaa miti wallahi sun baase hin jedhamu. Suni dirqama ofii baate ilma ofii barsiifachuun ilma ofii daara baafachuun ilma ofii waa isin nyaatte uffisuuni erga qabaate dirqama isheeti. Dirqama abbaallee ta'u jechuudha. Kanaaf yoo heerumtanii jireenya keessa ofaa jiraattanii maashaallah rabbii walii itti isinaa bulchu itti hafu isinaa fufsiisu. Garuu obboleessaafillee akaakayyuufillee eessumaafillee durbichaafillee durbittiifillee yoo kama yaaddu ta'e habiibtii tiyya herreega obboleettiin deena herreedda tana hunda kenna herreega harkaa qaba. Haqiiqatan namni biyya Arabaa taa'e waan kana hin herreenne hin jiru. Walaakiin namni ati herreedduuf kuni nama akkamii akka ta'e nama boroosoo ati duute bishaan sitti qabuu hin dandeenye habiibtii tiyya.
ebaluu kiyyaa keessaa foon warra biyyarraa dhuftanii dantaa isinitti fakkaatu isin gorsanii leen dhageettan sababni isaa sammuun keessan guutamaadha gasila haga akka kaynaati hir'attanii hin maraanne waan ta'eef yoo kunillee dhufe jinnii kiyya siin jedhe inuma ergite yoo kunillee dhufe lubbuu tiyya siin keessaafuu warri jana ergitanii salphattan wallaahi wabillaahi salphattan kan bishaarra dhuga dabarsa obboleessi kee hoos nyaate obboleessa keeti qaama kee nyaate homaa miti rakkoo miti no problem jettee jala kutuu dandeetta garuu gaafa haatiin keessa nyaattu homaa miti haadha kan keetti haqa sirraa qabdi haas nyaattu ka haadhaaf abbaan nama nyaate wallaahi nyaata yoon jedhamu isaan bira dabarsanii jireenya kan keefa mana ati bitatte fuudhanii ilmaaf kennan intala biraatiif kennan akkasitti aarsanii abdii irraa si kutuchiisan malee yoo akkana nyaata homaa miti garuu umrii kan keetii irratti akka hin taphanne malee umrii kan keetii irra waan waggaa ta'e ergite waggaa san cim godhanii waggaa lamallee ergite cim godhanii waggaa sadii ka afu hin jijjiirre ka isaan hin jijjiiramne jidduu kana yoo bade si aarsaadhaaf abbaa kan geellee wata jechuudha. Garuu waan xiqqoo waan bunaa sukkaara kana warra fudhata homaa miti ka irra guddaa sii kaanii harka 25 balleessaniitiin harka 75 soosii kaa harka 100 keessa si fayyadanii wama nyaatanillee hin jedhamu kun nyaatamillee hin jedhamu walaakiin jana jechuudha ka eessaa bahe isaa hin beekne maalirra hin falfalaa isaa ka hin beekne online marra kanarra argiteef takka biyya jantee dhufteedha na fuudhaa jettee yoo laphee dhaattee jechuudha birri itti kennitu ta'e wallaahi si fuudhu birri kan kee fuudhee malee beekadhu abada maasi jaalataa miti osoo lubbuu kana siif dhabe tokkoffaa akka xala deemtu sitti hin dhiisu kana beekadhu jedhu hinki jibas hin jaalatu abbaa fedhe maan ta'in abbaa fedhe maa ta'u jechuudha odoo dhugumaadhaan gurbaa ati biyya jantee intalli takkaa biyya janteetiin jiraattu biyya arabaa si biraa deemte takkaa si biraa deemte dhugaa namni sun sin jaalatu birri si jaalateeti jechuudha asuma jireenya hojiin jiraannaa asuma tokko jennee eegallaa nu biraan deebin namaraan deebin jedhe gattaa'ee si gorsa jedhu tokko ka akkasiisan jechuudha biyyaa baate ammallee akka waan qariin tokko fa barbaadu ni kama rabbiitu walirraa hin qabin akka jaarsaaf jaartii wallaalanii jechuudha. Ganamallee ergi jedhan ka gaafa jatti guyyaa 31 hadha dhumate guyyaa tokko fa inni birri eeggata. Si ammoo lubbuu kiyya jinni kiyya yoo inni jedhani quban qabdu badabbo indee ani alhamdulillahi summa alhamdulillahi wallahi dhiirina nyaane na gammatte alhamdulillahi insha Allah gisee ijoollummaa kiyyaatti ka na hin nyaanne gisee singilummaa kiyyaatti na hin nyaanne abadan gisee dabalummaa kanaatti namni nyaatu hin jira jedhee hin yaadu walaakin of eeggannoon barbaachisaadha kanaaf ijoollee teenna yoo dhufeetiin jinnii tiyya lubbuu tiyya si malee nyaanne gannan taruudhaa asii jimaa kennu ka haga gisee qotiyyoo fi warii marga nyaatanii alala guuranii boqoo isaanii ganaga warri baadiyaan beektan sirriitti boqoo isaanii ku haga naga'u argite jimaa hagas ga'u jechuudha waan qaba harka kan keetii gana ga'u jechuudha achi keessa kaatee lubbuu tiyya jinnii tiyyaadhe waa ifattee ati birrii ati argite itti guuttatee jechuudha. Yoo inni jinnii tiyya maaree tiyyaatti ati asii of jala fincaanaatiin birrii kan kee waan asin jajjaatte argituuf hin jiru sin jechuudha habibti nyaata dhabdee ilaalcha gadhee siif qabanii uffata gahaa hin qabdu amma keessaafuu ijoolleen teenna amma wallahi mana fincaanii bulaa jiran maa argaan jirtanii mana fincaanii keessa siree wayiin kaanii fi achi bulchaa jirte arabni jechuudha namni maaltu mee yaani sagaraa fi nama wal bira bulcha jechuudha kana akkana ifaajje mana sadarkaa meeqa kana ol deemsummaaf gad deemsummaa isaa jechuudha luka kan kee jilba kan kee dudda kan kee sammuu kan kee ilaalchi isaanii si miidhe akkasi dalagaa habibti tiyya gaafati fuute tokko ergitu jechuudha sanuuyyoo dhoofiyyuu fi jijjiire jimamaadhaafi sigaaramaadhaafi maali kana dhugan kan akka fixutti gaafa sa'ate akkam taata habibti tiyya fayyaa ataadha mana arabaatti dhabdee sun jechuudha birrii sun osoo jiraate fayyaa san siif deebisuu dandeetti walaaki ati birrii illee hin qabdu innillee ta biraa deemee fuudha fayyaa kan kee hin qabdu gaafa ka haadhaaf abbaa kan kee irra kuftaa haadhaaf abbaan kan kee siin jaalatanii obboleeyyimoo ati wajjin dhalattu siin jaalatanii si jibbanii gaaf kan maal gootare uf jibbitee kararra haftaa deebitee yookiin magaalaa gurguddaa kana dhadheetti godaana tadaarii uumaa jedhasan isa taata wannummaa ati hin taane hin jiru jechuudha kanaaf habibti tiyya osooma ergitanuuyyuu osooma kennitaniiyyuu osooma sadaqattaniiyyuu osooma masgiida ijaartaniiyyuu osooma charchii ijaartaniiyyuu
oduma madarasaa ijaartaniiyyuu harka 100 keessaa harka 85 ufii kenna. Kalaas harki 15 sadaqaaf hin taati. Harki 5 sadaqaaf hin taati. Harki 5 maatii kee hin gargaarti. Harki 5 masgiida yookiin waan ta'e hin gooti ila. Karoora itti qabaadhu man ta'u. Harka 100 keessaa harka 75 akka kan keetiitti ilaalin. Akka liqaan namaa sirri jiru wayii ilaallu kaadhu. Harka 15 sadaqadhu. Harka 15 maatii keetiin gargar. Harka 15 waan si barbaachisu biratti jechuudha. Dubartiidha waa baay'ee nama barbaachisa. Waan saniin godhadhu. Harka 85 sanii akka kan keetiitti ilaalee habibti. Akka kan keetiitti akka waan liqaan namaa sirri jiru wayii ilaalladhu kaadhu. Isima santu si fayyada. Ati ji'a keessaa akka 85 kaataa yoo deemte wallaahi dureettiidha. Soorettiidha. Jireenyi kan kee of duratti ifaasin jechuudha. Siigalee amma afaan Oromoo qulqulluu jedhe Kadiir. Siigalee